Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Sadaasa 2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Federeeshiniin gaazexeessitoota idil-addunyaa eeyyamni oduu gabaastota Deutsche Welle dhooggamuu balaaleffate. Itoophiyaan biyyoota addunyaa balaa ikoloojiif saaxilaman keessaa tokko jedhamte. UN'n magaalaa Suudaan RSF'n qabateerra namoonni 60,000 baqatan jedhe. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Federeeshiniin gaazexeessitoota idil-addunyaa eeyyamni oduu gabaastota Deutsche Welle dhooggamuu balaaleffate. Federeeshiniin gaazexeessitoota idil-addunyaa AFG murtii abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa oduu gabaastota Deutsche Welle yeroo hayyama hojii isaanii dhooggachuu cimsee balaaleffateera. Guutuu isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Federeeshiniin gaazexeessitoota idil-addunyaa AFG murtii abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa oduu gabaastota Deutsche Welle yeroo hayyama hojii isaanii dhoorgachuu cimsee balaaleffate. Dhaabbatichi eeyyamni gaazexeessitoota kunneen dafee akka bakkatti deebi'us gaafateera. Ibsa Onkololeessa 31/2025 baaseen dhaabbatichi abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa duddaa ogummaa gaazexeessummaa sarbuu gaazexeessitoota kanneen himate jedhe. Federeeshinichitti dabaluudhaan taateen kun gaazexeessitoota Deutsche Welle sodaachisuu fi callisiisuuf kan fudhatame jechuun ibse. Kunis mirga lammiilee biyyattii odeeffannoo dhugaa fi madaalawaa ta'e keessumaa kan walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti deemaa jiru ilaalchisee argachuu qaban kan guruudhas jedhe. Antoonii Baalenjar barreessaan Federeeshinii gaazexeessitoota idil-addunyaa abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama gaazexeessitoota Deutsche Welle yeroo dhoorguun tarkaanfii oduu gabaastota kana sodaachisuuf fudhatamedha. Kunis walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessa jiru gabaafame lammiilee biyyattii bira akka hin geenyeef jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ogeeyyii miidiyaa bilisummaan akka hojjetan taasisuu qaba kan jedhe Baalenjar taateewwan akkasii erga walitti bu'iinsi kun jalqabame kaasee mala gaazexeessitoota ittiin akka callisan taasifamu ta'ullee hime. Baalenjar kanarraa kan ka'e gaazexeessitoonni kaan hidhamullee dubbateera. Federeeshiniin gaazexeessitoota idil-addunyaa eeyyamni hojii oduu gabaastota Deutsche Welle yeroof dhoorgame dafee akka bakkatti deebi'uuf gaafate. Gaazexeessitoonni walabummaan akka socho'aniifis gochi akkamii sodaachisaa kamuu akka dhaabbatu gaafateera. Onkololeessa 23/2025 naannolee Itoophiyaa bakka garaagaraa irraa dhaabbata oduu Jarman kan ta'e Deutsche Welleef kan gabaasan gaazexeessonni akka hojii gabaasaa hin hojjenne dhoorgamuu dhaabbatichi ifoomsuunsaa ni yaadatama. Dhaabbanni oduu Deutsche Welle gaafasuma Onkololeessa 23 galgala fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa xalayaa barreesseen Deutsche Welleef oduu gabaastonni isaa seera Itoophiyaa sarbaniiru naamusa hojichi gaafatus hin kabajne jechuun himateera jechuun ibsee ture. Deutsche Wellen taatee kan hordofee ibsa baasee tureenis tarkaanfii abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa balaaleffachuun isaa kan yaadatamudha. Itoophiyaan biyyoota addunyaa balaa ikoloojiif saaxilaman keessaa tokko jedhamte. Itoophiyaan qabxii waliigalaa balaa ikolojii overall economic threat score 5 keessaa 4.194 galmeessuun biyyoota balaawwan ikolojiif garmalee saaxilaman keessaa tokko ta'uun akka addunyaatti sadarkaa 6ffaa irra jiraachuu Inistituutiin Dinagdee fi Nageenyaa IEP ifoomsee. Dabalataa akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Itoophiyaan qabxii waliigalaa balaa ikolojii overall economic threat score 5 keessaa 4.194 galmeessuun biyyoota balaawwan ikolojiif garmalee saaxilaman keessaa tokko ta'uun akka addunyaatti sadarkaa 6ffaa irra jiraachuu Inistituutiin Dinagdee fi Nageenyaa IEP ifoomsee. Gabaasni balaa ikolojii 2025 Inistituutiin Dinagdee fi Nageenyaa maxxanfame Itoophiyaan biyyoota Niijer, Buruundii, Afgaanistaan, Ugaandaa fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo qofa dursitee argamuun sodaa baay'ee olaanaa jalatti ramadamte. Madaaliin IEP ragaa 2019 hanga 2024 kan xiinxale yoo ta'u Itoophiyaan agarsiiftuu dhiibbaa taateewwan uumamaa jedhuun akka addunyaatti sadarkaa 4ffaa ta'uu isii ibse. Uummanni Itoophiyaa dhibbantaan 80 ol naannoo balaa baay'ee olaanaa ta'e keessa jiraatu jechuunis gabaasichi itti dabaluun eereera. Gabaasni kun lolli 2020 hanga 2022 naannoo Tigraayitti taasifame ikolojii deebisanii dhaabuuf tattaaffii hoggootaaf godhamaa ture duubatti deebisuu isaa ibsa. Xiinxalli saatalaayitii naannoo waldhabdee miidhame keessaa biqiltoonni jirmaa dhabamuu mul'isa jechuun sirni kunuunsa biyyee fi bishaanii yeroo lolli gaggeeffamaa ture manca'uun yookaan gatamuun dhiqama biyyee saffisiiseera jedheera. Rakkoon wabii nyaataa Itoophiyaa itti fufuus eeree rakkoo wabii nyaataa qabaachuun Itoophiyaan akka addunyaatti sadarkaa 15ffaa akka taate gabaasichi hime. Waggootaas dhiyootti qorni uummata soorata gahaa hin arganne gara parsantaa 20tti gadi bu'us gatiin isaa madaalawaa ta'uu dhabuun ammallee danqaa guddaa ta'ee jira jedhe.
Itoophiyaanis rakkoo wabii nyaataa itti fufiinsa qabu mudachuu itti fuftee jirti. Akka addunyaatti wabii nyaataatiin sadarkaa 15ffaa irra jirti jedha IF'n. Waggoota dhiyoo asitti qoodni uummata soorata gadi aanaa qabu gara parsantaa 20tti gadi bu'us gatii madaalawaa ta'uun ammallee danqaa guddaa ta'ee jira. Naannolee kaaba dhiyaatti hanqinni roobaa hanga dhibbantaa 40 fi ho'i jiddu galeessaa ol ta'e 2024 guddina midhaanii duubatti harkisuu fi lafa kaloo mancaasuu ibse. Haalli kunniin hanqina nyaataa kan uuman yoo ta'u naannoon Amaaraa wabii nyaataaf qabxii ETR biyyattii keessatti isa hamaa galmeessisuu gabaase. Itti dabaluunis Itoophiyaan baqattoota 700,000 fi 25,000 ol akka keessummeessitu hubachiisuun kunis baqattoota hedduu keessummeessuun akka Afrikaatti sadarkaa sadaffaa akka taate hime. Madaalliin balaa kaampii baqattoota naannoo Gaambeellaatti gaggeeffameen jiraattonni gara 29,000 ta'an balaa lolaa guddaa akka isaan mudatu ibseera. UN'n magaalaa Suudaan RSF'n qabate irraa namoonni 60,000 ol baqatan jedhee magaalaa Suudaan Alfasheer humna addaa RSF'n qabamuun booda namoonni 60,000 ol iddoo sanaa baqachuu dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dameen baqattoota ibseera. Guutuu isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Magaalaa Suudaan Alfasheer humna addaa RSF'n qabamuun booda namoonni 60,000 ol iddoo sanaa baqachuu dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dameen baqattoota ibseera. Gareen RSF magaalattii baatee 18 qabachuun beelaaf dhukaasni hammaatee turuun booda haleellaa kaluu kana raawwataniin gabaasni ajjechaa jumlaa fi yakki namoomaa raawwachuu bahaa jira. Torbanoota darbanitti baqattoonni magaalaa Alfasheer irraa gara magaalaa Tawiilaa kiiloomeetira 80 fagaattu deemaa kan jiran ta'uu itti dabaluun hojjettuun UNHCR himteetti. Namoonni baqataa jiran kunneen gudeeddii dabalatee seenaa dararaa hamaa kan himatan yoo ta'u dameen baqattoota UN da'oo fi nyaata gahaa baqattoota kanaaf dhiyeessuuf rakkataa akka jiru himeera. Daa'imni hundi hanqina nyaataatiin rakkataa jira jechuunis himteetti. Wayita ammaa kanas namoonni 150 ta'an magaalaa Alfasheer keessatti danqamanii akka jirantu yaadama. Lixa Daarfur keessatti iddoo kanatu waraana biyyattiin qabamee ture. Milishaa ajjechaa jumlaa raawwate jedhame Abululuu hidhu gareen RSF himeera. Gareen kun viidiyoo namni kun qabame yeroo hidhamu agarsiisu kan gadhiise yoo ta'u BBC milishaan kun Alfasheer keessatti namoota hin hidhanne ajjeesu mirkaneesseera. TikTok akkaawuntii Lulu wajjin wal qabatu ugguruu BBC mirkaneesseera. Milishaan kun akkaawuntii kana ofii to'ataa akka ture waan barame hin jiru. Suudaan 2023tti ture erga waraana biyyattii fi RSF jidduu wal'aansoon aangoo hammaachuun booda waraanni jalqabe. Waraanni kun beelaa fi duguuggaan sanyii lixa Daarfuritti mudata jedhameef sababa ta'eera. Guutummaa biyyattii keessatti namoonni 150 ol lola kana kan du'an yoo ta'an kanneen miliyoona 12 ta'an qe'ee isaaniirra buqqaaniiru. UN'n kun rakkoo namoomaa addunyaa isa bal'aadha jedheera. Naannoon Alfasheer qabamuun ammoo qoqqoodama biyyattii keessa jiru kana hammeessuu mala. RSF lixa Suudaan ollaa Kordofaan gara kibbaan kan qabate yoo ta'u waraanni biyyattii magaalaa guddoo biyyattii Kaartum naannolee jiddugala baha gara galaana diimaa jiru qabatee jira. Qaamoleen amma wal lolaa jiran fonqolcha mootummaa 2021 gara aangoo yeroo dhufan michuu turane. Ta'us bulchiinsa siviilii biyyattii keessatti dhaabuu irratti walii galuu hin dandeenye. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.